Okay, akkam jirtan hordoftoota chaanaal kanaa. Paartiilee gara paartii lammaffaa fiiziksii paartii tokkoffaa kana dura kan hin gadhiise yoo ilaalu baatti ilaalaa jechuun barbaada. Paartii lammaffaa amma kunoo isiniif itti kattaleetiin jira jechuudha. Miidiyaa kanaan isiniif dhaqqabu jecha aarsaa guddaa godhee yeroo gabaabaa keessatti akka isin dhaqqabuuf paartii lammaffaallee isiniif hojjedheetiin jira. Nu hordofaa na faana bu'aa jechuun barbaada. Haa eegallu. A car of mass 200 kilograms moving at the speed of 20 meter per second slow down uniformly to the speed of 20 meter per second in 4 seconds. The work done on the car during the first 2 seconds. Amma kennama maal fa'aadha? First kennama adda baafachuudha. Okay, kennamaan hangi kennamee jira. Speediin kennamee jira. Slow down uniformly wanti gubbaa gabbuu tokko uniformly slow down dha jechuun akkana jechuun maal jechuudha? Deceleration dha jechuudha. Ariitii isaa hir'isaa deemaa jechuun kun konkolaataan kun konkolaataan hangi isaa 2000 kiloogiraama ta'e tokko saffisa 20 meetira per sekondiidhaan deemaa ariitii isaa xiqqeessaa dhufee 20 irraa gara 10 tti gabbuusee jechuudha. Deceleration motion dha jechuudha. In 4 seconds the work done on the car during the first 2 seconds. Okay. Kun akkanatti akka hojjetannu hangi kennamee jira. Hangi 2000 kiloogiraama. Initial velocity ammoo 20. Maaliif initial velocity dura guddaadha jechuudha. Ariitii isaa hir'isaa dhufee boodarra immoo v faayinaaliin meeqataa 10 meetira per sekondiitti dhufee jechuudha. Kana booda uniformii deceleration motion dha jechuudha. Sochiin akkanaaf maal jedhama? Sochii uniformii deceleration motion jedhama. Dura gara workiitti dabaluudhaaf maal beekuun barbaachisaa? Guula baafanna. Velocity sekondii lammaffaa irratti velocity ni dalaganna. Guula ni barbaaddanna. Kana booda gara workii danitti darbina jechuudha. Kana booda acceleration kun akkuma beektan change of v over t dha. V final 10 jechuudha. V finaliin 10 hir'isuu v initialiin 20 irraa horii walgataa guulla meeqa qabne 2 negatiiva 2.5 meetira per sekondiidha. Guulli kun maal argisiisa? Konkolaatichi ariitii isaa hir'isaa deemuu agarsiisa jechuudha. Kanaaf guulli isaa maal ta'a? Negatiiva ta'a jechuudha. Okay. Haaluma saniin ariitiis yoo barbaaddanne velocity after the first 2 seconds formulaa guulli walqixaa kanumarraa jechuudha. Isuma kanarraa derive goone v faayinaalii gaafa barbaaddannu u plus at akkana ta'a jechuudha. U v minus u is equal to cross akkana yoo baay'ifne at ta'a jechuudha. At over maal barbaaddanna? V kana barbaadu waan ta'eef u kana gara dachee yoo shift goone v is equal to u plus at ta'a jechuudha. Kanarraa barbaaddanna jechuudha. Yeroo itti galchine meeqa ta'a jechuudha? Bakkuma yoo buusne uun 20 nuufanne u meeqa qabna? 20 qabna u v initial jechuudha. Ida'uu guulanii harkannee jirra. Yeroo walitti baay'ifnu immoo sekondii lama irratti saffisa meeqaatiin deemaa jira? 15 konkolaataan kun saffisa 15tiin deemaa jira. Kana booda workidanitti darbina jechuudha. Workidan on the car dalagaan konkolaataa kanarratti dalagaa'ee hammamii jedha. Dalagaan konkolaataa kanarratti dalagaa'ee kaanitii enerjii wajjin wal qixa. Maal jechuudha? Anniisa sochiiti. Konkolaataan sana humna irratti dalagaa'eeti socho'ee mire. Kanaaf kinetic energy fi work done on the car is equal. Achirraa work done is equal to kinetic energy dhageenneeti. Work done is equal to kinetic energy dhageenye maal goona? Formulaan kinetic energy dha half of velocity jijjiiramaadha mire minus kun is equal to half of m jinga. Okay. Ishee workidaniin akkana jechuudha. Working is equal to half of m into
v square minus u square kana jechuudha. kanarraa formulaa kana irraa yoo yaadattan m'n koomanidha. Kophatti irraa as baafanne u square plus v squareidha jechuudha. u'n v2 square v final square minus u squareidha jechuudha. v'n ka arganne laksa kantii lama irratti nu gaafate kana waan ta'eef u'n ammoo ka duraan qabnu sanii 20 nu qannisanii jechuudha. u initial jechuudha yookaan v initial yookaan u yama kanatti galchina. kana booda v square minus u square jennee jirra. kana booda half of m meeqa qanne half of m meeqa nu qanne 2,000 nu qanne m 2,000 okay. v finally 15 qabna. kana u ammoo 20 qabna. ishi 2,000 lamaan asumatti baay'isuu ni dandeenya. lamaa yoo baay'ifne lamaaf yoo hirre 2,000 yeroo lama meeqa ta'a? 1,000 takka ta'a. bantuu v square meeqa qabna? 15 square minus 20 square ta'a jechuudha. kana booda 15 square jechuun 225 hir'isuu 20 square jechuun 400 minus ta'a jechuudha. Kumaan san booda baay'isna. kana jechuun gizee waliin baay'ifnu gizee walirraa hir'isnu gizee walirraa hir'isne meeqa ta'a jechuudha? 100 fi negatiiva 175 ta'a. 1,000 gizee baay'isne negatiiva takka tuqaa torba shan jechuudha. takka tuqaa torba shan baay'isuu akkana ta'e jechuudha. gizee 1,000tti as baay'ifne negatiiva 1,000 fi 700 fi 1,10 miliyoona takkaa fi akkas ta'a miti. kana booda tuqaa kana gara bitaa yoo oofne takka tuqaa torba shan baay'isuu 10 paawura negatiiva meeqa ta'a jechuudha? paawura negatiiva okay. digitii meeqa? 17 negatiiva 0,3 si'a takka si'a lama si'a sadii si'a afur si'a shan jechuudha. kanaaf negatiiva takka tuqaa torba shan baay'isuu 10 paawura negatiiva shaniiti. maaliif negatiiva goone? gara leeftii oofnee jechuudha. no poozitiiva goota sirriidha. poozitiiva ta'a jechuudha. negatiiva takka tuqaa torba shan baay'isuu 10 paawura shaniiti. maaliif paawura shanii ta'e? tuqaan gara mirgaatti irraa baati jechuudha. kanaaf deebiin isii meeqa ta'e jechuudha? deebiin isii tam ta'e jechuudha? negatiiva takka tuqaa torba shan baay'isuu 10 paawura shaniiti. kanaaf deebiin bii ta'a jechuudha. okay. gara gaafii itti aanutti yoo dabarru immoo the momentum of 10 kilogram ball is equal to the momentum of 4 kilogram block traveling at the speed of 5 meter per second. What is the kinetic energy of the ball? What is the kinetic energy of the ball? Maasiin lama kenname mass of mass 1 in kudhanii okay. mass 1 in kudhan ta'a. okay. momentumii first momentumii tokkoffaadhaaf momentum of the block is maal ta'a? 20 kiloogiraam meetira per sekondiidha. maaliif kiloogiraama kuni 4 kiloogiraama baay'isuu 5 ammoo velocity isaan hundaati. kana argannee jirra jechuudha. the momentum of 10 kilogram ball is hakudhanii also 20 kiloogiraama hangisa 20 kiloogiraama yoo ta'e okay. momentum of the ball is okay. maal jedhee okay. what is 10 kilogram ball is equal to the momentum of 4 block traveling speed akkanatiin what is the kinetic energy of
the ball. Annisni sochii konkolaataa kanaa meeqa jedha? Okay, momentumiin kan argannee jira jechuudha. Kanaafuu momentumiin the ball, momentumiin of the ball, momentum acting on the ball is sinti no 4 kilogram jechuudha. Kuni momentum on 4 kilogram also is equal to 20 kilogram jechuudha. Okay, asirraa velocity momentumiin P is equal to momentum is equal to hanga baay'isuu saffisaati. Asirraa hanga yoo velocity barbaanne over m goona. V immoo is equal to momentum yeroo velocity jechuudha. Yoo ref kun meter per second dha. 2 meter per second dha jechuudha. Kinetic energy of the ball is kinetic energy akkuma beekamu kinetic energy is equal to half of mass v square dha. Achirratti galchina. Kana booda half of m meeqa qabna? 10 kan 10 kilograama kaase kana over 10 irra 2 baay'isuu saffisa immoo 2 qabna. 2 square jechuun 4 ta'a. 10 irra 2 5 kanaaf the work kinetic energy of the ball is what? Annisni sochii kubbaa sanii meeqa ta'a? Annisaan sochii kubbichaa 20 juulii ta'a jechuudha. Annisaan sochii kubbaa sanii 20 juuliidha. Okay, kuno 20 juuliidha jechuudha. Annisaan sochii konkolaatichaa 20 juulii ta'a jechuudha. 20 juuliidha kun akkana shalaggama. 20 juuliidha. Okay, gara gaaffii itti aanutti yoo darbine gaaffii shanaffaan a block slides. Akkuma beekamu kanaan dura gaaffiilee blank space lamaa fi choice free lamarraa dalageetan dhiise amma immoo sadaffaarraa wanni negaleefsanii fi paartii tokkoffaas daawwadhaa jechuun barbaada. Subscribe, like, share gochuudhaan nu jajjabeessaa nu cinaa dhaabaa onnee nutti godha. Waan guddaaf akka nuti sunni hojjennu kaka'umsa nuuf taate jechuudha. Like fi sharing keessan kaka'umsa nuuf taatiin nu jajjabeessitii akka nuti motivate taanee isin waliin dhaabbannu nu gootii jechuudha. Kanaaf like share gochuudhaan na bira dhaabaa jechuun nuti gaafadha. Okay, gaaffii shanaffatti darbinu the block slide down plane inclined angle of 53 angle 53 above the horizontal with the acceleration of what is the coefficient of sliding friction between the block and the plane? Okay, blocking tokko akkanatti deemee jechuudha. Blocking tokko fakkeenyaaf blocking tokko lafa irraa blocking kun angila lafa irraatti oolu angilii fakkeenyaaf akkanatti asirra baafna jechuudha. Akkana yoo ta'e angiliin inni ittiin ol ba'u kun lafarraa ol angilli lafarraa ol ka'ee jiru 53 digriidha. 53 digriidha yookiin ammoo kaasuu dandeessa jechuudha. Okay, yoo feene akkana goona. Yoo feene isa akkanumatti dirreerra kaasne akkanatti irraa baasuu dandeenya jechuudha. Akkana kun lafa yoo jenne akkanatti irraa ol kaasnaa jechuudha. Angiliin bakka sana jiru 53 digriidha. Digrii 53 qaba. Guulli isaa acceleration isaa 5 meetira per second square yoo ta'e 5 meetira per second square yoo ta'e fi okay, sliding friction between yoo ta'e fi what is the coefficient of sliding friction? Siniin 53 duwwaa tuqaa ta'e koosiin ammoo duwwaa tuqaa 6 yoo ta'e block acceleration akkana yoo ta'e coefficient of friction. Okay, kana kam goona jechuudha. Okay, inclined angle dha. Okay, acceleration down plane, acceleration of the down plane
guulli wanta gara lafaatti gadi bu'aa jiru giraafitiidhaaf daayirektii pirooporshinii waan ta'eef neegatiivaan ta'u jechuudha. 5 meetira kan sekondi iskuweeriidha. Guulli immoo giraafitiidha. Guulli pileen ittiin socho'aa jiru 5 guulli giraafitiidha immoo 10 approximately 10tti gara 9.8 akka jawusanii niwutoon silawu inkilayin niwutoon silawu akkana jaa mg sin theta jechuun coefficient of friction fi kun maali force of friction force friction fakkeenyaaf gaafa wanni tokko akkatti asirratti kan wal argamne humni immoo faallaa kanatti asiin akka jiru force of friction kan ta'e jira jechuudha. F of frictioniin asiin gara marqisaa gad akkisaa jechuun kana wanni asiin negatiiv inni godheef kanaaf mg sin thetaan humni asiin ol harkisaa jiru kun hir'isuu humna asiin friction asiin gabbu'aa jiru wal qixxaa maal ta'a jaa force of net force fayyadamuu sun jechuudha. F netiin is equals to mg sin theta jechuun qofa asiin akka ol harkistu humna asiin apply gara natti ol gootu kun mg sin theta jennaan. mg sin theta minus asiin ammoo duubatti kan gad harkisu force of friction dha jechuudha. Achirraa jechuudha achirraa diraayif goonee baafna. Achirraa kan diraayif goonu mukti gaafa goonu FK'n maali force of friction kan hin qabne jechuudha. FK'n is equal to mu k times Fn dha jechuudha. Is equals to mg sin theta mg cos theta dha jechuudha. Fnet maal ta'a? Fnet is equal to mg mu k dha. Mu k yookaan koefficientii dhigataa baay'isu cos thetaati. Achirraa cos theta meeqa ta'e jechuudha. Achirraa force of friction eenyu jorgita coefficient of friction times mg cos theta wajjin argita jechuudha. Inni kun eenyu jorgita mu k times fn dha yookaan net force baay'isu coefficient dhigataati. Kun wal qixxaa fnet maal ta'e inni hanga baay'isu guula giraafitii baay'isu cos thetaati. Mu k itti baay'isna kana booda bakka buusnaa jechuudha. Bakka f keessa maal buusna isa kana bakka buusnaa jechuudha. mg sin thetaan kanuma mg sin theta minus bakka isin f k jiru maal buusna jechuudha. Mu k times mg cos theta is equal to f net force jechuudha. Kana booda asirraa diraayif gaafa goonu asirraa diraayif godhaa gaafa deemnu kallattumaan meeqa arganna jechuudha. Itti kana kallattumaan meeqa arganna jechuudha. Mu k meeqa ta'a? Duwwaa tuqaa 5 ta'a jechuudha. 0.5 argannaa jechuudha bifa kanaan shalayneeti. Bifa kanaan shalayneeti. Okay. Ilaaluu dandeessanii formulaan gabaabaa karaa gabaabaan formulaan hanga kana jechuudha. Formulaan hanga kana qabachuudha. Inni kun eenyu bakka bu'ee mu f k yookaan humna dhigataa gara duubatti harkisuu sun jechuudha. Inni kun immoo humna gara duraatti harkisu. Humni gara duraatti harkisu hir'isuu humna gara duubatti harkisu eegolee irraa hir'ifne booda humni argannu sun maal jedhama? Net force jedhama. Fn maal jechuudha? Hanga baay'isuu guulaati. Humni maali? Baay'isaa hangaa fi guulaati. Fayyadnu san Fnet fayyadnuun kana jechuudha. Net force fayyadnuun kun hanga baay'isuu guulaati. Humni baay'isaa humnaa fi guulaati jennee kan dubbannu sanii jechuudha. Achirraa anaaf akkasitti kanaan karaa kanaan shalayne jechuudha baay'eeti. Gara gaafii dhumaatti yoo darbinu gaafii jaffaa ebool siroowuun at an angle of 53 akkuma karaa eegu jechuudha. Above the horizontal with the initial speed in 20 meter per second, how does the body rise? Kan gamta ka kubbaan ol ka'uu danda'e. Kubbaan tokko of 53 angiliidhaan lafarraa akkanatti darbatame above the horizontaliin kana horizontaalii irraa 53 digirii kan ta'een akkanatti ol darbatame initial speediin inni asitti ol darbatame kun maali projectile motion jechuudha. Projectile motion sanirraa jechuudha. Gaafiin kun matarraa bara hunda lakkoofsa qofa jijjiiramee kan dhufaa oolu projectile motionidha.
kubbaan akkasitti ol darbatamtee initial velocity isii kana jaa mee haa kaasnu isii haa kaasnu mee haa kaasnu okkee kubbittiin akkana darbatamte lafarraa angilii meeqaatiin 53 digriidhaan ol akkana darbatamtee cuquun kubbaan tokko akkana darbatame lafarraa kan ol ka'e gisee dura asii darbatamu v initialiin inni itti darbatame meeqa jechuudha yookaan akkanatti duuba kanaan godhuu dandeenya jechuudha akkanatti asiin godhuu dandeenya v initialiin inni ittiin darbatame u meeqa ta'a jechuudha yookaan u of y jechuudha u of v initialiin jechuudha v initialiin 10 yoo 20 jedhee v initialiin kee 20 jedhee jira v initialiin 20 meetira per sekondiidha akkuma beektan u of y formula projectile motion sanirraa u y is equal to initial velocity kana baana baay'isuu sin thetaati initial velocity baay'isuu sin thetaadha siniin 53 meeqa jechuudha 0.8 jechuudha kana booda 0.8 kana yoo baay'isne jechuudha gabaamatti bifa kanaan dalagamte jechuudha no v initialiin tana is projectile speedin initialiin kana launcha tana angilii kanarratti ol ka'ee jaa siniin shan akkana vertical component yookaan u of y is equal to u initial times sin theta jechuudha kana booda yeroo waliin baay'istan 16 meetira per sekondi kun maali v at vertical v jechuudha v at u siiqqeeyyaarra hanginni ol fagaa saffisni siiqqeeyyaarra ittiin deeme 16 meetira per sekondi ta'a jechuudha ammoo gaaffiin inni nu gaafate maximum height kubbaan kun eessa ga'uudhaaf kubbaan kun gubbaa ishee tanarra ga'uudhaaf yookaan bakka tana kan itti ga'ee kana nu gaafate jechuudha maximum height h max yookaan maximum height kubbaan kun maximum height kanarra hagee meetira meeqa deemeeti yookaan fageenya hangam takkatti h max achi gubbaa ol ga'ee fayyadu ta'a jechuudha achirraa h max is equal to formula kana qabachuudha jechuudha u of y the whole square over 2g dha u of y maal bakka bu'enne u initial times sin theta bakka bu'enne kana booda the whole square jechuudha kana booda bakkuma buusuudha u ni qabna initialiin mee qabna 20 yookaan u sin theta walirra dalaginee jira waan ta'eef u sin thetaan 16 vertikaliin akkanaa kana booda 16 the whole square over 2g jechuudha gravity meeqa fudhannee jirra 10 kana boodatti baay'ina jechuudha 16 square jechuun 256 over 2 baay'isuu 20 jechuun 40 kun yeroo hir'uu meeqa ta'a jechuudha 2 baay'isuu 10 20 ta'a jechuudha over 20 jechuudha 16 square yookaan 256 over 20 yoo hir'uu meeqa ta'a jechuudha 12.8 jechuudha 12.8 meetira maximum height kubbaan kun maximum height irra ga'uudhaaf fageenyi inni deemuu qabu meeqa jechuudha 12.8 meetira deemuu qaba jechuudha ahumarra jiraa'u jechuudha 12.8 meetira deemee maximum height irra ga'e jechuudha h max is equals to u of y formuluma kanarraa qabatte jechuudha uy square over 2g uy maal bakka bu'enne u initial sin theta the whole square kana booda over 2g dha jechuudha hangana waliirraan deebiinsaa meeqa ta'a jechuudha 12.8 meetira deemeeti maximum height irra gahaa jechuudha okay partileetti kana booda akka kanaan tun jechuun akka fakkeenyatti isin fayyadde jechuumaa fi hanga ta'e tokko isin gargaarti jechuumaa fi kanaaf wantoota nu fayyada akka nu deeggartu naan jettan koomentii jalatti naa barreessaa waliin jirra waan hundaa'u sirreessaa deemna inshaallah jajjabaadhaa jechuun fedha
nagaan naa jiraadha. Warra nagaan waliin turuu nu haa godhu. Halkan gaarii yeroo turtii gaarii nagaan jiraadhaa jechuun barbaada. Subscribe share godhaa. Isinitti illee turuu baatu anaaf kanneen lammaffaa isiniif hojjetu irratti kaka'umsa waan naaf uumuuf like share godhaa. Itti qophoofnee waan ittuu isiniif gargaaruu dandeenya. Nagaatti.